Gosummaan tunini nami isin deemullee wallaala isillee waa wallaalummaati. Gosummaan tunini akka shaamaati. Islaamummaan ammoo akka duutii jedhan. Shaama yoo afuufan hin dhaamaa aduun hin dhaamtu. Mattaa'oqaan kee goskan kee caala islaamummaadhaa jechuudha. Gosummaan nu arleellisnu kun garricha kun burjicha kun sulxichaa fi kun hin gabraa garri kun boorantichaa jennee nutu gosaa wal qoonnu kunin guyyaa firdi fuul rabbi guyyaa xurumbaan afuufamtiin baddii jedhan. Atmaan qarcabdu atoo awwadhu atoo digalu maan jenne gosummaan akkasitti namuu gargar qabu. Hikmaan rabbiin kan godheef akka nami wal beekuuf malee akka nami ittiin wal qooduu miti. Akka nu wal beennuuf akka saraa sanyii firaa fi xoomii namaan banneef akkas rabbiin godhee akka nami wal beekuuf hikmaan isaa malee gostaanii taan caalanin inna akramakum indallahi atqaakum. Kabajjamaan keessan rabbi biratti na sodaatu sodaata namaatu rabbi biratti gati qaba. Garuu gosummaan tun guyyaa tokkiin baddii jedhan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. guyyaa xurumbaan afuufamu nasabni namaatu hin jiru yaa namni tiyyaan nabaasii qofa fiiga malee harganaa harifataa na bira darbe kun gosa kamii namni wal odeeffatu hin jiru jechuudha. Gosti asuma baddi jechuudha. Namni gosummaa tanaan deemu inni nu wallaalaan. Abaazarri Bilaal ibnu Rabaa gaaf tokko afaanii wali buhee wal dhaban. Abaazarriin kun dallane Bilaalii gurraacha kanaan yabna ummi sawdaa yaa ilma haati gurraattii jedhe Bilaaliin arrabsa. Gosummaa isaatiin nasab isaatiin gurraattenni isaatiin arrabsa. Bilaal ibnu Rabaa itti dhagaamte akkama kannaan jedha gadaasan firdiin guddichi nama jidduu jiru rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. yaa rasuulallah abaazarritu akkana naan jedhe na arrabsa. Rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniin innaka mri'un fiika jaahiliya. yaa abaazar ati nama anga ammaa jaahilummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessa jirtu wallaalummaan si keessaan baan arrii qab maanguddoon jaare diin irratti umriin dheeratte. yaa rasuulallah arrii tiyya tana wallaalummaan na keessatti hafte. yaa Bilaal dhiifama akkanumaan naan godhini boqoo tiyya dhukkee keessa sii ciibsisa milkeetiin kootu na gubbaa ejjadhii dhiifami kan akkasiin sii godhama akkanan naan godhini jecha lafciiseef Bilaal ibnu Rabaahi. Sanbooda dhiisee ol kaasee dhiifama walii godhanii sanbooda ittiin deebine namni waan kanaan deemu akka wallaalaa ta'e rasuula rabbiititu lafa nuukaan sallallahu alaihi wasallam. دعوها فإنها نتنا. ديسا غسمان تن إنا جوفتي جدن رسولة صلى الله عليه وسلم. غسمان ني أجوفتي جدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كناف نمني نسبا والتكيسو غسا والتكيسو نمني ربي تأمنه توكو كلا إله إلا الله جدي يونو تغسما والقودو ربنه gargar wal foo dhabne tokko taane wal qabanne biiteen nan jijjiiramtii jechu rabbi warratti beeku rabbi nu haa taasisu.